Akkam jirtu ijoollee? Nagaa keessanii barnoonni akkamii gaariidha miti? Ijoollee yeroo namarratti argamtan yeroo itti isin xumura qormaataa bara 2016 barnoota keessan sirriitti hordofuu qabdanii fi qormaataafis haala nuuf qopheessuu qabdanidha. Kanaafuu yeroo qaalii baay'ee murteessaa ta'e kanatti haalaan itti fayyadamuu akka qabdan isin yaadachiisuuf jenneeti. Ijoollee yeroo isin ammarra jirtan yeroo itti jireenya keessan gara fuulduraaf waan bareedaa kaa'attanii darbatan waan ta'eef sirriitti itti fayyadamuu hin dagatinaa. Tolee ijoollee, hayyee isin ijoollee torban darbee karaa chaanaalii OBN gaammeetiin qophiilee isiniif tamsa'aa turan hedduu isaanii daawwattanii ittiin buhaaraa irras waa hedduu barachaa haala gaariidhaan qophiilee karaa chaanaalii OBN gaammee isiniif tamsa'an daawwachaa turtan miti? Hayyee ijoollee torban darbee qophiilee hedduu isaanii isin karaa OBN gaammee daawwachaa turtan keessaa qophiin Oromiyaa isa tokkodha. Qophiin Oromiyaa ammoo yeroo hedduu qabeenya hawwataa kan uumamaa fi namtolchee naannoo Oromiyaa keessatti argamu seenaa fi haalatti qabeenyaan sun hundaa'e qoratee isin barsiisa. Kanaafuu torban darbees qophii Oromiyaatiin waan miidhagaa naannoo Oromiyaatti argamu qabeenya qaalii tokko isin daawwachiisnee turre. Warri yaadattan jirtu? Tole ijoollee, qophii Oromiyaa torban darbeetiin qabeenya hedduu naannoo Oromiyaatti uumamaan argaman keessaa gama albuudaatiin qabeenya Oromiyaan qabdu daawwattanii turtan. Isinis Oromiyaan qabeenya albuudaatiin baay'ee badhaatuu ta'uu ishee fi albuudni gosa adda addaa biyya Itoophiyaa keessatti argamu harki caalaansaa yookaan persentii guddaan Oromiyaa keessatti akka argamu, akkasumas albuudni Oromiyaa keessatti argamu ammoo albuuda hedduu faayidaa qabeessaa fi gatii jabeessa ta'e akka ta'e kana qofaa miti. Albuudni Oromiyaa keessatti argamu faaya garaa garaa ta'uudhaan kennaa gatii jabeessa ta'e namaaf kennamaa, akkasumas ammoo madda galii biyyaa kan Afrikaa fi kan addunyaa ta'ee tajaajilaa jiraachuusaa sirriitti qalbeeffataniitu jennee yaadna. Tole ijoollee, kun qophii Oromiyaa kan torbee darbee isin daawwattanidha. Amma sirriitti yaadattan miti? Hayyee. Ijoollee har'a ammoo qophii Oromiyaatiin mata duree haaraa qindeeffannee deebineerra. Isin yaadaaf qalbii keessan nuuf hirkisaatii qophii Oromiyaa daawwadhaa, qabeenya uumamaa akkasumas kan namtolchee qophii Oromiyaatiin isiniif tamsa'u daawwadhaa isiniin jenna. Qophii Oromiyaa yoo daawwattan Oromiyaa wal bartu waan ta'eef. Ijoollee, isin godina aanaa jedhanii yeroo qoqqoodan akkamitti isiniif galaa? Tole, egaa akkuma isin maatii keessan irraa dhalattanii, maatiin keessanis abbaa fi haadha isaaniirraa argamanii yookaan dhalatanii isiniin horatan, isinis hortanii baay'attanii akkoo akaakilee abaabilee argaa akkuma deemtan, egaa maatii taatanii ollaa taatu. Ollaarraas gara garee gooxii akkasumas ammoo magaala yookaan aanaa, achirraa ammoo gara godinaatti walitti dhufeenyi yookaan heddummina namoota garaa garaa ollaaf ollaa walitti dhufee adaduma guddachaa deemuun hanga aanaa akkasumas ammoo godinaa ta'ee ol guddatee isa bira darbees akka Oromiyaatti biyya miidhagduu dachee qabeenya uumamaan akkasumas namoota qaqqaxalee fi ijoollee qaalii akka keessaniitiin badhaate ta'uudhaan ol guddata. Kana kan isiniif kaasnee fi har'aa waa'ee godinaa hawwataa fi qabeenya uumamaa fi gootota hedduudhaan badhaadhee tokko isin daawwachiisuuf waan jennuufi. Isin godina Horroo Guduruu Wallaggaa yeroo jedhan dhageessanii beektu ijoollee.
Tole godina Horroo Guduruu Wallaggaa kallattiiwwan afran jiran keessaa Oromiyaa keessaa jechuu kooti. Kallattii kamitti argamti laata? Mee maatii keessan gaafadhaatii tilmaamaami. Hayyee maatiin keessan kallattii kamitti argama godina Horroo Guduruu Wallaggaa isiniin jedhan warreen kan seenaa isaayyuu kaasanii isinitti himaa isin barsiisaa akka turan abdii qabna. Ijoollee qophii Oromiyaa keenyaa kanarraatiin ammoo yaadaan gara lixa Oromiyaa qe'ee gootota mirree akka gooticha Abishee Garbaa Horroobaa, goota Filee Mandaraa fi goota akka Injiineer Tasfaa'uu Camadaafaatti yaadaan isin himachiisuun seenaa fi qabeenya akkasumas haala hundeeffama godina tokkoo isin daawwachiisnee seenaa godinni kun qabuun wal isin barsiisnaa nu waliin tura. Ijoollee Oromiyaan godinaalee meeqa akka qabdu beektu laata? Baay'ee gaariidha. Ijoollee Oromiyaan godinaalee 21 qabdi. Godinaalee kanneen keessaa godinni Horroo Guduruu Wallaggaa isa tokkoo fi godina qabeenya uumamaa akkasumas ammoo gootota mirree akkasumas namoota biyya isaanii jaallatanii fi addunyaaf ta'aniin godina badhaadheedha. Godinni Horroo Guduruu Wallaggaa Oromiyaa keessaa kallattii lixa biiftuutti godina argamtuudha. Ijoollee godinni Horroo Guduruu Wallaggaa ijoollee osoo godina ta'ee of hin danda'in dura bara 1998 dura jechuu kooti. Godina Wallagga Bahaa jalatti walumaa galaan godina Wallagga Bahaa jedhee waamamaa akka turee fi akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1998 ammoo sababa bal'ina lafaaf baay'ina uummataa irraa kan ka'e godinni Horroo Guduruu Wallaggaa godina Wallagga Bahaa jalaa bahuudhaan of danda'ee godina Horroo Guduruu Wallaggaa jedhamee godina mataa isaa danda'ee akka hundeeffame ragaan arganne ni mirkaneessa. Ijoollee godinni Horroo Guduruu Wallaggaa moggaasni maqaa isaatiis horteedhuma ilmaan maccaa keessaa hortee hedduminaan naannoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessa jiraachaa turan torban guduruu akkasumas ammoo horteedhuma naannoo sana baay'inaan jiraachaa turan irraa maqaas moggaafatee akka hundeeffame odeeffanne. Kana qofaa miti ijoollee godinni Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee 12 kan qabuu fi magaalaa guddoon godina Horroo Guduruu Wallaggaa ammoo magaalaa Shaambuu akka ta'ellee ragaan arganne ni eera. Ijoollee qabeenya uumamaaf namtolchee godinni Horroo Guduruu qabu baruus barbaaddu miti? Tole akkuma naannoo Oromiyaa godinaalee hedduun isaanii qabeenya uumamaa hedduudhaan badhaadhan godinni Horroo Guduruu Wallaggaa gaarreen, tulluuwwan, sulullan, lageenii fi haroowwan adda addaa kan qabuu fi haroowwan kunneenis haroo humna ibsaa maddisiisuudhaan biyyaaf ifa kennanii fi madda galii ta'uudhaan Oromiyaa bira darbanii madda galii biyyattii ta'anii tajaajilaa jiran kanneen akka haraa fi hidha fincaa'aa. Kana malees qabeenya misoomee galii guddaan irraa argamaa jiru warshaa sukkaaraa fincaa'aa yookaan sulula fincaa'aa fi haraa fi hidha amartii nashee fi kanneen biroo qabeenya biroo godina qabudha. Ijoollee godinni Horroo Guduruu Wallaggaa haala qilleensa isaatiin maal fakkaataa? Qilleensa qorraa yookaan diilallaa giddu galeessa akkasumas ho'aa jiran keessaa qilleensa akkamii qaba godinni Horroo Guduruu Wallaggaa kan jette yoo ta'e godinni Horroo Guduruu Wallaggaa
walii galaan qilleensa badda daree fi gammoojjii kan qabuu fi egaa haalli qilleensaa mijataan akka filannoo abbaatti kan ho'a barbaadeef kan qabbana yookaan dillaa barbaadeefis akkasuma kallachuu wal cinaa barbaadeefis akka filannoo abbaatti godina haala qilleensaa garaagaraa bakkaa bakkatti qabuu fi godina horsiisa loonii akkasumas qonnaaf baay'ee mijataa ta'edha. Ijoollee gama aadaaf seenaa uummata Oromootiinis uummanni godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessa jiraatu sirna ittiin bulee mulfatuu fi aadaa miidhagaa hedduu aadaa nyaataa, aadaa uffataa, aadaa fuudhaaf heerumaa akkasumas immoo sirna ittiin uummanni Oromoo ganamummaan uumaan isa badhaase sirna gadaatiin illee uummata bulee mulfatudha. Ijoollee yoo wal dhabdeen jiraate yookaan ammoo wantoonni garaagaraa marii barbaadan safuun haahafuun dhiifamni nagaa buusuu fi sirna uummanni Oromoo ittiin bulee bulfatu sirna gadaa kabajuunis yoo barbaachise seeratummaa bulluq odaa bulluq jalatti kan lallabate durirraa kaasee ittiin bulee bulfatu kan ittiin wal dhabdee yoo jiraate nagaa buusu kan jalattis uumaa isaa kadhatee biyyaaf addunyaaf waan nagaa itti habu uummanni godina Horroo Guduruu Wallaggaa seeratummaa odaa bulluq kan jedhamus durirraa kaasee kan ittiin bulfatu ittiin bulfachaa kanarra gahedha. Kana qofaa miti ijoollee uummanni godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessa jiraatu seenaa aadaa eenyummaa isaa ibsuudhaaf goota faarsuuf quggaa yookaan ammoo aarii garaa yoo qabaate illee karaa ittiin baafatee ibsatu geerarsaanis uummata baay'ee beekamaadha. Talaalaliiti abbaa talaalaliiti abbaa koo talaalali yabbayyee tabbayyee gooroo gamaa dhoowwata roorroo namaa teenyu taate maximmoo si wallaaltee namni immoo. No tanna goro gama ko tanna goro nama ko sina marandeenyu dhoowwanna roorroo ormaa kofi nama dandeenyu. Qaqqaxalee akka keessaniifis barnoonni gaarii ta'uu lammiin barate ammoo akkuma Birgaadeer Jeneraal Taaddasaa Birruu biyyaaf addunyaaf ta'uu akka danda'u karaa ittiin ibsus barnootaaf illee dhaamsa garaagaraa bifa walaloo fi geerarsaan uummanni Oromoo barachuu akka qabuu fi ijoolleen Oromoo beekumsaan diinagdeedhaan gahoomanii akka guddataniif walaloof geerarsaan dhaamsa dabarsaaf. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessa ijoollee magaalaan Shaambuu ammoo bakka itti gootichi Oromoo biyyaaf Oromiyaaf falmate gootichi Abishee Garbaa itti dhalatee guddatee fi godina Horroo Guduruu Wallaggaa bakka argamaa odaa jabaa fi sirni uummata Oromoo seerri uummata Oromoo jalatti tumamu bakka itti argamaa odaa bulluqedha. Ijoollee egaa akkuma godinaalee Oromiyaa hedduu isaanii uummanni godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessa jiraatanis eenyummaa aadaa duudhaa uummata Oromoo kabajanii warra jiraatanii fi lafti godina Horroo Guduruu Wallaggaas timentii garaagaraaf mijattuu taate akka taate qophii Oromiyaa keenya har'aarraa akka hubattan abdii qabna. Hanga ammaatti seenaa fi haala hundeeffamaa akkasumas qabeenya godinni Horroo Guduruu Wallaggaa qabu daawwattanii Oromiyaadhaan wal baruu keessaniif galata qabdu. Qophii Oromiyaa kan har'aaf qindeeffanne kanuma irratti xumurra. Qophii Oromiyaa daawwattanii Oromiyaa wal baruu keessaniif galatoomaa. Ani Muunaan Akkasaati. Torban qophii Oromiyaatiin mata duree biraa qindeeffannee deebinaa hangasittuu barnoota keessanitti jabaachuu qormaataa xumuraa bara 2016 of qopheessuu hin dagatinaa isiniin jecha nagaatti.